waan bareedaadha. Beekamaadha. Abdiin Raggaasaa kiristaana ture. Akkaataan guddina isaa uummata naannoo isaanii keessa kiristaanonni baay'atan keessatti guddatte. Tolee gaafa kiristaanummaa keessa turte yaani gaheen kee gaafa achi turte gaheen kan kee maal ture? Otoo islaamummaatti hin dhufin dura. Galatooma maaliif na gaafattani? Ay, naafa afuu yoo jettani sirri. Haya, rakkoon ta'u dhugaa dubbachuu fi miidiyaa garaagaraa irratti akkuma kaasaa ture ani ijoollummaa koodhaa kaasee namni jechuun maatiin keenya pheenxeen yookiin pirootestaantiin biyya keenya seenee isaanii pirootestaantii ta'an namni dhalate anadha. Akka carraa ani pirootestaantii keessatti dhaladhe. Innaa achuma keessatti of argee achi keessatti faazeriin gahee guddaa gatii qabuuf shoora guddaa gatii taphachuuf waldaa babal'isuu wangeela lallabuu waan sana keessatti hojii gurguddaa gatii hojjetaniifu ani carraa tajaajilaa baay'ee niin argadha waanuma maatiin kee fakkaata waan ta'eef innaa xiqqummaa kaasee sadarkaa ijoollummaa mucoolii dargaggoota faarfattoota worshiippii jechaa tajaajilaa mana of argee akkasii sadarkaa garaa garaatti tajaajila kennaa daa'imummaa irraa kaasee haga Ramadanaa yeroo darbeetti inumanii akkas ture. Ajiib, maashaallah, tabarakallah. Waan ajaa'ibaati. Suuraalee garaagaraa fi viidiyooleen garaagaraa illee gara islaamummaatti dhufte illee argaa turre. Beekamaadha. Yaa'u afaan makeerraa dhaga'uuf malee kana namuutu waan beeku akkasumallee jarri ollaallee yeroo garaagaraatti ragaa sii ba'aa turanii soo argaa jirra sumarraa dhaga'uuf malee jechuudha. Tole bareedaadha Abdii. Gaafa carraa islaamummaa kan akkamitti argachuu dandeesse? Yeroo siin jedhu kiristaanummaa keessa teessee waa dubbisaa turte moo namatu sitti lallabe moo mee carraa islaamummaa argachuudhaaf akkamitti carraa islaamummaa kana argachuu dandeesse? Yaa'u beekamaadha. Rabbitu namaa kenna wantoota sababa siif ta'an jechuu barbaade. Dhugaa dubbachuudhaaf carraa islaamummaa egaa waan hundumtuu galma qabaa. I think namoota bal'isee yaadaniif hin gala jedhee yaada. Carraa islaamummaa naaf kanaa kenne jedhee yaadu yookiin sababa kannaa ta'e jedhee yaadu yoo jiraate hojiiwwan jibbisiisoo iskiriptii diraamaatikaalii waldaa keessatti hojjetamaniif raajota sobduudha. Akkas gaafan jedhu ani seenaa baay'een qaba dhugaa dubbachuudhaaf meebii namoonni natti siqanii waa'ee koo beekuu danda'an kan abbaa caaliifaa sayyaafa. Wantoonni hojjetaman hojii ani hojjedhu keessatti gatiin haala liqinfamuu didaniif waasaan iskiriptii diraamaatikaalii yaalan ani immoo waaqayyo gochuu hin danda'u jedhee yaaleetu naan ta'u. Bishaan dhiigatti jijjiirre jedhanii qadaaddaa ilaandeetti waa goggodhaniitu qadaadanii sochoosaa dhiigatti jijjiirama sochoosaa jedhaniitu achi qadaaddaa ilaandiirraa duqeetiin diimaan jira. Isa booda bishaan sun dhiigatti jijjiirama kalorii diimaa wayii godhata. So ani immoo bishaanuma kana bishaan kana dhiigatti jijjiiraa maquma Yesuusiin jedhee gatii yaaluu fi naan ta'u beekta. Kasaa piraaktikaalii ta'uusaa yeroo keessaa baramaa nus beekaa walitti himaa akka qoosaatti akka qalliitti akkasan godhe yaabbee akkas ta'e yaabbee minaaminiin sana keessa gaafa baramaa dhufu bakka iskiriptiin achi keessa jiru baay'ee nama dabbara namatti hin tolu. Innaa isa kanaaf an walumaa gala jarreen kanaa wajjin deemuu dhiisuu murteessuu kootu achirraa akkan fagaadhee waan biraadhaaf akka yeroo kennu na taasisee hojii dhuunfaa jalqabee nuni sana biraan macaafuma kan dubbifadha malatti utuma macaafa kan dubbifadhu waanuma kaleessaan jechuun ittuma jiraachuuf kan dubbifadha malee ganaa islaamummaan argadha yookiin immoo amantii biraan fida jedhee nuni hin dubbisu bakka an manuma taa'ee yoo wangeela dubbifadhe waaqayyo hojii walii galee yoo jiraadhe murtii jedhurraan ka'ee isa booda waan an kaleessa barsiisaa turetu deebi'ee bitaanatti galuu jalqaba waan an kaleessa dubbachaa turetu waan namni kaleessa haa jedheen dhaggeeffatutu har'a deebi'anumatti gaaffii ta'uu jalqaba. Isa booda namoota garaagaraa namicha tokko Ahimad jedhama walloo kana afaan Amaariffaa dubbata. Ansaatii sana baay'ee Amaariffallee hin dhaga'u. Inuma walii wajjin rakkanna turre
Na baay'ee nama cimaadha. Daawwaa kana hojjetaa. Saudiin deemaa, Walloon deemaa, naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Jimma eessa iddoo garaa garaa deemaa. Nan yaadadha dhufee yeroo tokko tokko na biratti hojiin hojjedhu bulu na godhee. Isa booda yeroo ergan argadhe immoo namoota garaa garaa wajjin haasa'uu jalqabee kan akka Haayidar Abdii Bilisummaa fa'aa namoota na affeeree bilbilaanis ta'ee qaamaanis ta'ee namoota wajjin haasofnu na affeeruudhaani wajjin dubbachuutti kaanee Ustaaz Xaahir Galatoo fa'aa bilbilaan baay'ee waliin dubbannee baay'ee waliin mari'annee baay'ee waliin falminee dhumarra Ustaaz Xaahir Galatoo wajjin wal agarreetu buna waliin dhunnee kitaaba isaa amanuu baattullee amantiin wal barii kitaaba jedhu wayii tokko naa kenne kitaaba isaa guyyaa 4 gidduuttan dubbisee fixe gaafa guyyaa 5ffaa shandaan qabadhe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya salam. يا سلام يا سلام عجيب والله يا معرفة من دنو وتجنى يا معرفة وهي ناس ترتقى فكريستانو ما تنو اللي شباب aku masih caca bejira mau tiko sisirai rama Iwain Rambo manjunu tinnoshe matashul katawara. Masyaallah ya marfa baay'ee danda'u jennaan amaarifichi sayyaa dadhe ya salam waan ajaa'ibaati gidduudhaan achi si deebisame gidduudhaan achi si deebisa otoo islaamummaan fudhatin dura islaamaaf musliima akkamiin ilaalaa turte? Dhugaa dubbachuu fi ani musliimaaf islaamaa gargar baasee baay'een ilaaluun ture sababiinsa naan galu waan ta'eef jiru namoonni ani jechuun waan kastamarii hojii walitti na fidu baay'ee gatiin qabuu fi akkasumallee naannoo nan jiraadhu hawaasa wal makaa kiristaanaa fi islaamni itti baay'atu keessattuu immoo islaamni itti baay'atu waan ta'eef namoota islaamaa nan argaa namoota islaamaa musliimota badoos baay'een argaa islaamota gaariis baay'een argaa waan ta'eef omaatti lakkaa'u waan tokkoyyuu jedhee yaadu kanarraan kan hafee musliimotaaf islaamota jedhee gargar baasuu kanan jalqabe ergan islaamummaatti seeneeti. Jechuun akkan kiristaana ta'ee jiraadhutti musliimonni na wajjin jiraachaa turan baay'een jiraachuu malu. Akkan jiraadhu sana immoo kan balaaleffatanis immoo jiraachuu malu. Innaa addunyaa akkasiitu ture yeroo sanaan ija sana ittiin ilaaluun qabu waan ta'eef kun musliimaaf islaamummaa jedheetu baay'ee gargar baasin ilaalu dur yeroon kiristaanummaa keessa ture. Yaa naagala jechuun fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa musliima jedhan akka waan yaani islaamaaf musliima gargar baastee ilaaluu yeroo isin jedhu jara lamaan hiikkaa isaanii beektaa jechuu kiyya osoo hin taane islaamummaadhuma kana yookaan immoo nama musliimaa kana akkamiin ilaalta jechuun nama nyaataa wahii nama ajjeesaa wahii sitti fakkaatu moo aga ta'e. Yaadi kee amma ifanaa ta'ee jira. Jechuun nun amantichi mayyuu musliima jennee waamna malee islaama jennee waamnu waan ta'eef. Dhugaa dubbachuu fi ilaalchi musliimni nu biratti qabu interviiwii tokko irratti kaasera natti fakkaata. Biyya keenya baadiyyaan aladhe keessatti walloyyee wayyaa ta'u tigiree wayyaa ta'u namicha buskutii xabbaseetu qoraaniin gurguratu wayitu jira bakka gabaatti. Namichi kun islaamadha. Dulloomeetu achi keessatti waan lafa guureef waan dulloomeef namichi kun as keessatti du'a jedhanii waan yaadaniif biyya sanaa dabaddabanii tumanii lafarra gototanidha kan isaan baasan. Musliimni biyya keenya keessatti yoo du'e abaarsa nutti fida jedhanii jechuudha. Innaa ilaalcha badaa akkasitti waan guddanneef namoonni xiqqoo gara magaalaatti guddatanii dhufanii kallattii garaa garaatiin tajaajila nuu kennanis immoo waa'ee musliimotaa waan gaarii nutti himaa hin dhufne waan ta'eef waan gaarii nu barsiisaa hin dhufne waan ta'eef yoo namatti noqqoluu ta'e musliima yoo sirii nama gochuu ta'e musliima yoo nama balleessuu ta'e musliima yoo utaaloon nu qabe hafuura musliimaa hafuura sheekaa jenneedha kan nuyi ofirraa ifannu yookiin ofirraa kadhannu innaa ilaalcha badaadhaan itti guddanne dhugaa dubbachuuf kan eenyumtuu beeka. Namni gara islaamummaatti dhufe yookiin immoo kiristaanummaa yookiin amantii kan biraa keessa jiraate
kan hin beekne hin jiru yoo wal sobne malee. Innaa masgiida bira gaafa ga'u namni baay'ee fiilingiin itti dhaga'amu waan hamaadha. Waan gadhee fiil godhachuudha asii galee. Innaa kanaaf ilaalcha babbadaatu ture nuyi musliimotaaf kan qabnu. Yoo musliimni tokko karaa sangaa keenya bira yookiin hoolaa keenya bira yookiin immoo midhaan nuyi gurguraa jirru bira yoo ba'ee bakka midhaan kun har'a nurraan gurguramu hoolaan kun nurraan gurguramu jenneetu hamma yaaduutti jechuudha. Innaa ilaalcha akkasiitu jira hamaa ture ilaalchi ture jecha barbaadeen. Kanaaf paastariin tokko guyyaa dhiyoo mana keetti atillee bira jiraattee kee hin beeku. Ustaaz Abbaa Caalifaatu jira gaafa san mana kee ati rafuullee malta. Afuura sheekii jedhee waliin wanti jidduu man jira. Jenna dunnuu ani ofii koo akkatti kadhadhee beeka. Afuura sheekii, afuura caatii, afuura callee, afuura koffiyyaa, afuura jedhee akkasiitu jira. Ajaa'iba bara wallaahi. Waan ajaa'ibaati namatti illee qabamu jedhanii namatti qabamu faayidaan. Bakka namni musliimaa waama amaama yookiin immoo uffatuma islaamummaa ibsu wayii tokko uffatee nama caatii duuriyyee macaatii qabatee jiru yoo argame bakka nutti qamaa jira abalutti qamaa jira durba abalutti ilma abalutti akka barumsa akkas ta'uuf akka naamin bakka ilaalcha akkasiitu jira. Amma miila keenya jalatti dabalamaa jira inshaallah. Gattuuf jenna dabalameera. Akkasii wallahi. Maashaallah tabarakallah baay'ee namatti tola. Bareedaadha. Dhugaadha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo dubbatan dhagaa waan akkasii kanaafan si gaafadhe. Bareedaadha. Mee islaamummaa jecha tokkoon ibsi abdi. Islaamummaan ifa ibse. Ifa ibse. Ya salaam. Maal jechuun barbaade beektaa? Addunyaan kun ifa baay'ee qaba. Dhugaadha. Ifi addunyaa kun qabu garuu addunyaa kana ibsuu hin dandeenye wal duukaa yookiin halkantu dhufee dukkaneessa ifa guyyaa yookiin guyyaatu dhufee dukkaneessa ifa halkanii ifi dhaabbatee afee hin jiru. Ifuma kana dhufee kan ibse ifa kan godhe islaamummaadha jedhee yaadan. Ya salaam. Wallahi. Eessumaa fuute abboo jecha akkanaa kanatti. Kana qofallee miti yaa ustaas. Ifi addunyaa kanaa hundi isaanii daangaa mataa isaanii qabu. Biiftuuni amma walitti qofaatti ifti. Ji'illee hamma bari'u qofaatti ifa. Ibsaannaa ifaa jiru kun amma lafti bari'u qofaatti ifa. Ifi alaanaa ifu kun immoo amma aduun dhi'u qofaatti ifa. Ifi yeroo hundumaa ifi walirraa hin cinne ifi barreerra na barreesse islaamummaa qofaadha. Allahu akbar. Yeroo baay'ee dubbii namni gara islaamummaatti dhufan ijoolleen baay'een kaasan wahiitu jira. Wahii keetii wal qabatee islaamummaan damma abbaa dhandhame beekaa jecha jedhu wahii. Namoota hedduurraa dhaga'e dhugaa dubbachuudhaaf nama gara islaamummaa dhufe dubbiin abdiin dubbate sun na keessaa ba'uu didee jedhanii yeroo dubbatantu jira. Maal jettee turte ati gaafa sana? Yeroo sana keessa maaltu jiraani mudannoon qaban ture. Namoota garaagaraatu islaamummaan amantii akkasiitii amantii maaloodha amantii bakka jechuun waa meeqa walitti qixaabiraniitu amantii dukkanaatii amantii ibiddaatii amantii jinnii gabbaranii amantii allaanii rabbii miti allaan qaama tolfamaa harki namaa tolse wayiidha. Bakka bizuu nagarraa tataa baay'eetu jira. Namoonni ani gurguddaadha jedhee yaadu paasteroonni faarfattoonni gurguddoon namoonni daangaa baay'ee waliin dabaree tajaajilli baay'een isaaniitu wakabaatu natti baay'ate yeroo sana islaamummaan dhugaa miti islaamummaan sirrii miti islaamummaan akkas yoo islaamummaa qabatte akkas taata sana taata naamni sun gaafa baay'atu deebii jara sanaaf ani deebisee islaamummaan damma hin mi'aawu yookiin hin mi'aa jechuu hin dandeessu nama dhamdhame qofaatu beeka. Ati inni namdhamiin kun yookiin inni qammasiin kun dammaan hin mi'aawu yoo jettellee dammi uumamaan amala mi'aawu gatii qabuu fi numa mi'a. Kanaaf iyyuu islaamummaa kanaan isin dogoggora yoo jettanillee
dhuga yoo jettan illee dhugaa miti yoo jettan illee islaamummaa yoomuu dhugaadha waan ta'eef amala mi'aawu dammaa wajjin wal fakkaata. Garuu wanti adda isa godhu yoo jiraate naman salacha'u naman nuffisiisu jedhee nuni jaraa fi deebii kennaa ture jechuu barbaanne. Yeroo sana miira akkasii keessa gatiin jiruuf hin beektanu anatu beeka naan beektanii ana isa dhamdhame ana isa keessa jirutu beeka malee isin warra alaatu jira miti. Islaamummaan sirrii miti jechuuf kottaa dhamdhamaa ilaalaadha ergaan ani qabee yeroo sana dabarsaa ture jechuu barbaade. Kitaaba irraa dubbiste moo suma keessa dhufnaan dubbatte dubbise? Wallahi video sana naannoo I think naannoo Piyaasaatti hojjedhe Piyaasaa miti naannoo 4 kiilootti hojjedhe ba'een jechuun naannoon hundumtuu natti dukkanaa'ee namni hundumtuu na dhiisee namni natti dhufu hundumtuu saayii kookoo miidhuudha.